dhimmi dhalattoota Oromooti bana Yaman keessatti hidhamanii ammallee furmaata kan harkatiin ta'u hawaasni Oromoo biyya Yaman beeksisan namoonni afran to'annoo humnoota tikaa mootummaa biyyattii jala oolfaman kunniin damee dhaabbata fayyaa addunyaa Yamanitti argamu keessa yeroo dheertuuf tajaajilaa turuu fi hidhamuun isaaniitis daawwannaa hojii gaggeessan ol'aanaa dhaabbata fayyaa addunyaa Teedros Adhaanoom Yamanitti taasisaniin kan wal qabatu ta'uun himame. Yuhun Ingidaa waan qindeessa qaba. Dhalattoonni Oromoo afur damee dhaabbata fayyaa addunyaa Yamanitti argamu keessatti qacaramanii hojjetaa turan tibbana to'annoo humnoota tikaa biyyattii jala oolfamaniiru. Namoonni to'annoo jala oolfaman kunniin obbo Jamaal Ahmed Badhaasoo, Hasan Faisoo Bultum, Shaamil Baalloo fi Muumsaa Jamaal Huseen yoo ta'an dhaabbaticha keessa yeroo dheeraa hanga waggaa 7 tajaajilaniiru. Tibbana battala to'annoo jala oolfamanittis haala hin baratamneen waraqaa eenyummeessaa paaspoortii gaafatamuu isaanii fi namoota biroo irraa addatti baafamanii gara giddugala immigireeshinii biyyattiitti fudhatamu jiraatanii biyya Yemen dhimmaa hidhamtoota kanneenitti dhiyeenyaan hordofaa jiran obbo Abdulgaanii Abdoo himaniiru. Haala namoonni kunneen irra jiran hordofuuf koreen hawaasa Oromoo biyyattii irraa bakka bu'e sochii garaagaraa taasisaa jira. Koreen kun battala haala isaan irra jiran hubachuuf gara mana hidhaa biyyattiitti imalutti hidhamtoota kanaan wal quunnamuun kan hin danda'amne ta'utu ibsame. Haa ta'u malee hidhamuun isaanii daawwannaa hoogganaan olaanaa dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Teedros Adhaanoom tibbana biyyattiitti taasisaniin kan wal qabatu ta'uu qaamoleen mootummaa biyyattii mirkaneessuu isaanii obbo Abdulgaaniin ibsaniiru. Sababni isaan itti gaafatan kan yeroo san bakka sanitti ijoolleen jedhanii kallattiin isaan jedhaniin waraqaa baasaboora gaafatanii baasanii jedhanii ergammoo isaan hidhamoo dhageenye nuti koreen akka koreetitti namoota bakka buufneetiin qaama manguddootirraa qaama koreetirraa mana hidhaa san dhaqanii akka gaafatan goonee yoo isaan mana hidhaa san dhaqanii gaafatan qaamni koreetifi qaamni manguddoo akkuma barattoota Oromoo Yaman kan jedhaniin waraanni bakka sanitti argitee itti gaafatamaan waraana mana hidhaa sanii ijoolleen tun namni tokko dhufee ilaaluu hin danda'amu sababa Dr. Teedros Adhaanoom biyya kana dhufeef hidhamanii kan jedhamu argitee qaama mana hidhaa takkaayyuu qaama mootummaa ta'ee dhageenye karamti gara koreeti malee ijoollee raawwanni isaan beekanii jiru asuma qabanii geessan. Dhiyeenya daayirektara olaanaa dhaabbata fayyaa addunyaa ta'uun kan muudaman miseensi hooggansaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay Dr. Teedros Adhaanoom tibbana Yemen daawwachuun isaanii ni yaadatama. Dhalattoonni Oromoo daawwannaa Dr. Teedros kanaan wal qabatee to'annoo jala oolfaman kunniin yeroo ammaa immoo Dr. Teedrosiin ajjeesuuf shira xaxxaniittuu himati jedhu irratti qindaa'e qorannoo jabaaf saaxilamanii jiraachuu maatii namoota kanneen irraa hubachuun danda'ameera jedhan. Ijoolleen kun yoo nuti gaafa baatuu torbataa kana gaafa biyya miidhamaa ta'ee dhahineetiin gaafanne namni achitti yaa'ee argitee haala isaan itti hidhaman kana gaafachuu fi achitti wal geenneen mootummaan achiisin warreen mana hidhaasanii namoota achi dhaqeerratti argitee gorsii adda addaa oofaa ture. Isaanii miti isaan kana gaafachuu keessanii miti isin argitee warri Oromoo taata warri keessaa komitii qabdan akka komitiin keessan cufamoo argitee itti gargaaramuuf deemaa yoo kana hin taanaaf deemaa yookaan itti gargaaramuuf hidhamtan kan jedhuu fi karaa mana hidhaa oofuuf kaanan ijoollee kanaatti isaan toree ta'anii fi akka isaan argitee manguddoo waan kanaa ta'anii fageenya gurgura ibsa kanaa argitee gorsanii achirraa ari'anii yeroo ammaa kanatti haalli isaanii duraan arra gadhiifaman jechaa turanii arra illee argitee wanti isaan gadhiifaman jiru gara mahakamaa takkaayyuu mana murtiitti wanti isaan dabarsanii jiru warra qaama manguddootii fi bakka bu'aa argitee waa'ee bakka irraa dubbatu abukaatti jechaadha baay'ee mana mahakamaa dhaqanii waraqaan isaanii guddaa hin geenye hanga silaa gara keenya hin dabarsinee kan jedhaman ta'e jechaadha. Haalli isaa sababni argitee haala kanaan haa qaban malee gaafiin achi keessatti argitee namni tokko argitee gara haadha manaatiin kan isaan dubbisaa dhaga'amu akkamitti namtichi kan ajjeesuuf deemtanii maal eenyus beeku biyyaa kan gaafatan jecha namtichi ajjeesuuf deemtanii dubbiin kan jiru. Sababni isaan itti hidhamanii kana ta'anitti warroonni koree haala kanarraa argitee wanni hin sodaanne mootummaa Itoophiyaatti waan kana booltee jiraadha. Hidhamuu namoota kanneenii duuba harki mootummaa Itoophiyaa jiraachuu amannaa kan jedhan obbo Abdulgaaniin gochichi adeemsaa ta'ee jedhamee dhaabbilee idil addunyaa fi mootummoota addunyaa biratti dhalattoota Oromoo xureessuun qabsoo uummatichaa cilee dibuuf taasifamu ta'uu dubbataniiru. Hawaasni Oromoo biyya Yemen jiraatan yeroo ammaa taateewwan biyyattii muddanii jiraniin cinatti dhiibbaa qaamolee mootummaa biyyattiif saaxilamuun haala ulfaataa keessummeessaa jiraachuun isaaniis ibsameera.